Tole maqaan kee eenyudha eessarraa dhuftee waaqayyo waldaa sadanuu sagalee tokko kana keessatti maasiif godhee maal dhugaan baata? Dursa sagargaaree yeroo kanaaf sa'aatii kanaan dhaga'ee maqaan waaqayyo eebbifamu jecha maqaan koo barsiistuu Magartuu Kabbadaa jedhama. Ana Billoo Bosheerraan dhufe. Wanti waaqayyo naaf godhee waan guddaadha yookaan waan baay'eedha dubbatamee kan dhumu miti. Garuu achi keessaa waan gurguddaa sadii dubbachuun barbaada. Ani tokkoffaan waa'ee abbaa manaa kooti. Bara 2015 leenjii wayii iddoo kana dhufee sagantaa hirmaachuudhaaf gubbaatti dhufe. Achituma sagantaa hirmaachaa jirru namni waaqayyo sagalee waaqayyo tooma dubbachaa jiranii obboleettiin sun ka'ii naan jedhanii achi naan ka'ee abbaan manaa keessa jira naani ani asin jira inni Gujii jira jedheeni kottas beedhanii gara fuulduraatti hin ba'ee haa dhufu moo ndaqxaa jedhani haa dhufu jedheeni maqaa Yesuusiin fideera jedhanii barri sun 2015 gara dhumaati kun fulbaana irratti dhufee amma iddoo tokko mana barumsaa naannoo tokko waliin hojjechaa jirra. Waaqayyo isa dubbate naaf raawwate kanaaf waaqayyoon na galateeffadhaan jedha. Sabni gargaaraatti waaqayyoof ililleef galata fidaa. Waggaa meeqaaf inni achirra kan hojjechaa ture adda baatanii kan turtan gargar fageenyaanii? Ani dhufee waggaaf wayii ga'een iddoo kana sagantaa dhufee osoo waggaa lama ga'een waaqayyo karaa nama sanatti dubbate waggaa lama fixee sadaffaa keessa dhufee kun amma iddoo tokko jirra. Isa walitti nama sassaabuufnee waaqayyo ililleef galata fidaati. Dhugaatiin kun lammaffaa daa'ima waggaa 8 tokkoon qaba. Baay'ee dhukkubsatti yeroo baay'ee garaa cidhiinaa mataa dhukkuba. Baay'ee tokko cinqamti guyyaa tokko nama waaqayyo kadhataniif jedhee nan bilbilee achi silkii narraa kaasuu hin dandeenya na meseejii barreessee nama waaqayyo daa'ima ko tokko na jalaa dhukkuba sagalee tokko na baasaa jedheen meseejiitti erge. Isaanis deebisanii meseejii dhumaan maqaa Yesuusiin fayyiteetti jedhaniin anis deebisee yeroo san akkas jedhani sanarraa kaatee daa'imni duraan ciistu lafaa kaatee taphachuutti kaatee anis yeroo suma meseejiidhaan nama waaqayyo ulfinni isaa kan waaqayyooti daa'imni ko fayyiteetti jedheen deebiseefi waaqayyo isa du'a naa oolchee du'aaf jireenya gidduu galteetti baay'ee dhukkuba akka mattaasamu miti waaqayyo daa'ima ko du'a oolchee isa isaan afaaniin dubbatan iyyuu miti wanti isaan barreeffamaan barreessan sunillee hojii naa hojjete maqaan waaqayyo bara bara naa eebbifamu naa galateeffadha. Tole mucaan kee ammamiifidha kan isheen dhukkufattee dhukkubni sun guyyaa keessa moo dhalootaan kan inni qabate? Yeroo baay'eetti deddeebi'ee amma waggaadhaan illee tontaan itti deddeebi'eetuma dhukkuba. Yeroo kadhatamuu fi fooyyoftii deebi'eesitti deebi'a. Guyyaa isaan kadhatan irraa qabee mucaan koo guyyaa tokko dhukkubsannee nagaan jirti kanaaf naa galateeffadha. Isa nagaa guutuu namaa kennuuf mee waaqayyoof ililleef galata fidaati. Dhugaatiin kun sadaffaa sayyuu ko tokkotu jiru. Waggaa lamaaf baay'ee dhukkubsatu ture. Yeroo dhukkubu mataa ciniinaa waan godhan waan hojjetan hin beekanii mana yaalaa lafa kanarra jiru muraasa kan isaan hin dhaqine garuu fayyina argachuu hin dandeenye. Akkana tuma dhukkubsatanii baay'ee rakkatanii guyyaa tokkonis dhufeen as mana namaa jira. Achi cherchii asuma keessa jiru iddoo wayii turanii dhufanii baay'ee dhukkubsatan guyyaan isaa facaasaadha. Bara 2014 jechuudha. Achi cherchii ooleen dhufee baay'ee na dhukkuba jedhanii ammayyuu suma cherchii oolanii dhufanii baay'ee tokko cinqamanii midhaan hin nyaatanii hin dhuganii yerootti kan waan godhan illee hin beekan. Achi kottaa cherchiin tokko as kana jira hin dhaqnaan fayyituun jedheeni isheedhanii ka'anii dhufanii. Namni waaqayyo kadhatanii wangeela lallabanii dhumarratti soogidda wayinuu qoodanii isaaniif si'a 2 dabalanii kennanii afurri abaarsaa sirraa cabeera zariirraan kan sitti dhufe sirraa cabeera hundeen dhukkubaa si keessaa buqqa'eera jedhaniini guyyaa sana ishi ameen jedhanii fudhatanii galanii ashaboo sana hin dhandhamanii guyyaa sanarraa kan rafanii hin beekne rafanii bulanii kan waa nyaatanii hin beekne waa nyaatanii dhuganii erga guyyaa sana dhukkubne tokko natti dhagaamne ani dhufuu hin dandeenye dhaqii dhugaa naa bayii jedhanii waaqayyo lafa kanatti isaan furee karaa nama waaqayyo goreessa dhukkuba bara baay'ee isaan hiikee waaqayyoon nu galateeffadhaan jedha. Tole dhibeen sayyuu keetii kuni dhibeen isaanii maalodha mana qorichaan deemne
erga akkas ta'e erga dhukkubfatanii dhibeen isaanii kun hammamiif ture isaaniif? Mana yaalaa dhaqaniiru garuu dhukkubichi argamuu hin dandeenye. Mataa keessa deemee nyaataa hin ciniinaa hin hooksisaa yerootti ka'u waan godhan waan hojjetan hin beekanii nyaata sin nyaatanii waggaa 2 ol baay'eerra ture tokkositti dhukkubsachaa jiranii mana yaalaa hunda dhaqanii qabeenya isaaniitti fixatanii waldoota kiristaanaa hedduus dhaqanii fayyuu hin dandeenye harka nama waaqayyootti iddoo kanatti fayyinni ta'ee fi kanaaf waaqayyoon nu galateeffadha. Mee tuun dadhabin sabni harka keessan walitti buusaa waaqayyoof ililleef galata fidaa. Tole akkasuma namoota as keessaa gaaffii garaagaraa qabanii dhibee garaagaraa qabaniif namoota qaamaan argamanii dhuga baatii kee kana dhaggeeffatan akkasumallee yeroo ammaa kana online irra ta'anii dhuga baatii kee kan dhaggeeffachaa jiran karaa yuutuubiidhaa karaa tiktookii karaa feesbuukii namoota dhuga baatii kee kana dhaggeeffachaa jiran mee dhaamsa akkamii dhaamtaati? Dhuguma dhaamsa ni qabuu fi namoonni hedduun dhukkuba maqaa qabu kan maqaa hin qabneen rakkachaa kan jiran baay'eedha. Waaqayyo iddootti nama fayyisuu qaba lafatti nama fayyisuu qaba kanaaf namoonni ba'aan isinitti ulfaate lafa fayyinaa dhabdanii garatti gortan dhabdanii iddoon fayyinaa iddoo kana waaqayyo nama isaa duukaa garbicha isaa duukaa jira waan ta'eef nama waaqayyo kanatti fayyadama gaafa iddoo kana dhuftan amanaa hidhaan konii kamanaan fayya jedha nama waaqayyo kana seeraan qabannee itti fayyadamnu humna keenyaan jilba keenyaan qabeenya keenyaan bira haa dhaabannu ayyaana waaqayyo isa dhugaa keessa jiru kana haa jajjabeessinu haa kadhannuufi hin jedha gabaabumatti. Waaqayyo si eebbisuu dhuga baatiin kee itti fufuu nagaa waaqayyoon deddeebii mi'a amantoonni harka keessan isa dhumaa walitti buusaa waaqayyoof ililleef galata fidaa.